Dargaggoonni biyyoottan Afrikaa garaagaraa walgahii dargaggoota Afrikaa kan bara 2024 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture irratti hirmaatan yaadannoo injifannoo Adowaa fi hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman daawwataniiru. Injifannoon Adowaa injifannoo gurraachota maraati kan jiran dargaggoonni kunneen yaadannoon injifannichaas seenaa Itoophiyaanotaa qofa osoo hin taane seenaa gootota Afrikaa kan nama yaadachiisu ta'uu dubbataniiru. Yes, about the Adwa story, I'm so happy that this is the first one. Waa'ee seenaa Adwaa baay'een gammade. Kun Afrikaaf isa jalqabaati. Godaanbaan kun wantoota hundaa bakka tokkotti of keessatti kan hammatedha. Dhugaa jiru bakka tokkotti argita. Namni kamiyyuu dhufee daawwachuu qaba. Daa'imman dhaloonni boodaan dhufan kana qaamaan dhufanii daawwachuu qabu. Jechaan itti himuu qofa miti. Kun waan hedduu of keessaa qaba. Kanaaf wanti akka Adwaa kun ijaaramuu qaba. Waan baay'ee nama barsiisuu qaba waan ta'eef. To do something like this one for Adwa because it's going to teach us many things. Dirreen mocha Adwaa akkuma beekamutti mocha gurraachota cufaati. Dirreen tuni mocha Afrikaanota hundaati. Lafa Afrikaanota hundiitti mo'atan tana lafa humna tokkoon gamtoomaan kaanee itti injifannee gurraachina injifataatti argisiifne tana daawwachuudhaaf dippiloomaatota biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa dhufan qabannee dhufu. Dippiloomaatonni kunneen illeen mo'ichi kuni mo'icha Itoophiyaanotaa qofa kan ta'initti fudhatan mo'icha Afrikaanota guutuu akka ta'aniif amananillee. Adwa is the place that really you can feel that Africa has a power. Dhugaa dubbachuuf Adawaan Afrikaan humna akkamii akka qabdu sitti agarsiisa. Yeroo waa'ee sirna koloneeffattootaa dubbannu Itoophiyaan Pan-Afrikaanizimii keessatti shoora olaanaa qabdi. Haadha Afrikaanotaati jechuunis ni danda'ama. Weerartoota Itaalii ofirraa qolachuunis injifannoo galmeessisteerti. Godaanbaan kun ammoo gootota Afrikaa kanneen akka Joomoo Keniyaata, Neelsan Maandeellaa fa'aa yaadachiisa. Kanaan godaanbaan yaadannoo injifannoo Adawaa kun kan Itoophiyaa qofaa miti, kan Afrikaanota hundaati. Adawaan kan Afrikaanota maraati. Biyyoottan Afrikaa biroon kana daawwachuun gara biyya isaaniitti wayita deebi'an hojiirra oolchuu qabu. So this is not only Ethiopia. This is an African place. Adwa is an African place. Yaadannoon injifannoo Adowaa handhuura magaalaa Finfinneetti ijaarame jaalalli biyyummaa dhaloota keessatti akka uumamuuf shoora olaanaa qabaachuu dargaggoonni kunneen kaasanii waan dhaloonni darban hojjetan caalaa hojjechuun biyyaa fi ardii cimtuu ijaaruu qabnaa jedhaniiru. Seenaa bareedaa dhaloonni kun irraa jaalala Itoophiyaanummaa Itoophiyaa isa sirrii sana qabaannee akka dhaloonni inni dabre sun hojjete nuti sana caalaa jabaannee hojjenne biyya keenya ijaaruu fuulduratti ceesisuu fakkeenya Afrikaanotaa fi ardii keenya gochuu akka dandeenyuuf carraa kanaan nutis carraa arganneef baay'eetti gammanna. Akkamitti mo'icha gaafa sanii san dabarsinee dhaalchisa dhaloota hegeree dhufu jechuudha. Nuti akka dargaggootatti wanni nurraa eegamu gahumsaa fi olaantummaa abboonni keenya qaban sana erga fudhanneen booda irra ulee jiran guunnee hegeree Itoophiyaa gudditti Afrikaa gudditti biyya jabduu taate dhaalchisuudha hawwiin keenya wanni as jirruufis sani. Kaleessa abbootiin keenya gootummaa hedduudhaan seenaa hedduu dabarsanii nu kennanii jiranii tarii guyyaa har'aa kan daawwataa jirru Adwaa 00dha. Adwaan 00 waan kaleessa abbootiin keenya nutti kennanidha. Waan abbootiin keenya kaleessa nutti kennan kan ammoo boru akkamitti biyyoota dhaloota dhufuuf akkamitti dabarsuu dandeenya. Dhaloonni dhufummoo maal nurraa barachuu qabaa waan jedhus muuxannoo wal jijjiiraa jirra. Magaalaan Finfinnees magaalaa daandii milkaa'ina irra jirtuu fi magaalaa miidhagduu ta'uu ishee wantoota argan irraa ka'uunis dargaggoonni kunneen ragaa bahaniiru. I am so excited by the things I've seen in Addis Ababa, Ethiopia. The city is so beautiful. Waan magaalaa Finfinnee keessatti arge baay'een ajaa'ibe. Magaalittiin baay'ee bareedduudha. Aadaa bareedaa qabdi. Waan baay'ee namatti tolu hedduu daawwadheera. Kunis yaadannoon kan naaf ta'anidha. So amazing. I can't believe that there's some beautiful places in Ethiopia. Iddoowwan miidhagaan akkasii Itoophiyaa keessa jira jedhee hin amanuun ture. Dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaafan Itoophiyaa kanan dhufe. Ani abbaan carraati. Bakki kun erga eebbifamee banamee guyyaa 15dha. Namoota warra jalqaba daawwatan keessaa tokko ta'eera. Dhugaa baay'ee bareedaadha. Itoophiyaan isaan Keeniyaa ta'anii yaadaa turanii fi Itoophiyaan isaan Burkina Faso ta'anii yaadaa turan, Itoophiyaan Rwaandaa ta'anii yaadaa turan, Itoophiyaan Koongoo ta'anii yaadaa turanii fi biyyoota Afrikaa garaagaraa ta'anii yaadaa turan tokko miti jechuudha.